ergaa Phaawulos gara warra Roomaatti ergee boqonnaa 12 lakkoofsa 12. Abdii qabdanitti gammadaa. Rakkina obsaa. Waaqayyoon kadhachuuttis cimaa. Ameen. Waan sadan tokkotu jira as keessa. Inni tokko abdii. Inni lammaffaan rakkina. Inni sadaffaan kadhannaa waan jedhutu jira. Waan sadi jira as keessa. Yeroo baay'ee dubbachuun jaalladha. Namni akkuma abdii qabu rakkina qabaa jedheera. Akkuma rakkina qabu biyya lafaa kana keessatti mo'uutu isa barbaachisa. Mo'achuuf immoo kadhannaatu humnaa jedheetan dubbadha yeroo baay'ee. Phaawulos kan inni warra Roomaatti dubbates abdii qabdanitti gammadaa jedhe. Rakkina immoo maal taa'e? Obsaa. Waaqayyoon kadhachuutti immoo cimaa jedhe. Waan kana sadan isaan barsiisa ture. Isaanitti dubbata. Amma namni waan harkaan ga'atutti amana yeroo baay'ee. Abdiin immoo isa harkaan ga'atan utuu hin taane waan gara fuula duraatti hin ta'a jedhanii eeganidha wanti kun. Maaltu? Abdiin ijaan arguunis hin danda'amu. Harka irrattis hin argamu. Garuu hin eeggatama. Namoonni biyya lafaa kana keessaa mata duree itti gammadan hin qabne addunyaa joorsituun kuni utuu hojjetanii namaaf gammachuun laattu. Utuu yaadanii gammachuu namaan laattu. Karoora adda addaatu baasanii gammachuu namaan laattu. Sagantaa adda addaatu wixineessanii gammachuu namaan laattu. Namni dafqee gammadaa miti. Gaa'ela dhaabbatee gammadaa miti. Taxaaxaalee gammadaa miti. Tajaajilee gammadaa miti. Maaliif jireenyuma biiftuu gadiitu irri ishee gaarii yoo fakkaattu keessi ishee garuu wantoota hedduudhaan masakamtee waan jirtuuf fuula kiristiyaanotaatii fi wooziin taatu, miidhaginan taatu. Maal gootre shunturreessiteetu yookiis fuula nama balleessiteetu akka namni isa bor qabu sanatti gammadu uggurti beeka. Hin dhoksiti. Kiristiyaanni garuu prezentingi yookaas isa keessa jiruun ofima odoo hin taane waan bor karaa irratti eeggatu, waan bor jireenya isaa irratti eeggatu sanaan bifa ba'a. Xuruutti na dhagaye. Biyya kamiyyuu jiraattan, miidiyaa TV lattuu hordofaa kan jirtan, eessa teessanii daawwachaa kan jirtan, har'a Waaqayyoo waan ati abdattuun bifa si baasa. Kanaaf amma namoonni keenya yeroo baay'ee ergan hojjedhee naan taane, ergan dhama'ee naan taane, ergan gaa'ila dhaabbadhee naan taane, tajaajilee erga naan taane dhaniitu tarkaanfilee itti fufan baay'ee fudhachuudhaaf luka kaasu. Namni gaa hamma dandeettii isaatti murtoo mataa isaa fuudha. Yaada mataa isaatii wixineeffata. Karoorri namni baafatu sagantaa Waaqayyootiin wal dhufuu dhiisuu danda'a yeroo akkasii. Yeroo kam? Yeroo abdii qabanitti gammachuun dhibee waan keessa dhaabataniin of jeeqan, waan keessa jiraataniin gaafa ofuun kuran, yeroo akkasii kana kiristiyaanni luka kaafachuudhaaf hamilee dhaba. Dhaabateetu murtoo inni ofirratti fudhatu baay'eensaa sagantaa Waaqayyoo wajjin wal miiluu dadhaba. Yeroo akkasii maaltu taare? Waa hundumaarraa ija ofii kaasanii, garaa ofii kutatanii, yoo dafqi namaa baddes, yoo humni namaa baddes, yoo karoorri namaa diigamtes, wanti akeekanii manaa baay'oo mijaa'uu dides, wanti saganteessanii akkas naa taadhaan yaadan yoo gargar faceesi waan bor eeggatanitti gammaduu dhaban. Amiin jedhaa. Koo kanarraa yoo ta'u baate jedhi. Borinnan eeguu jedhi. Itti gammadamaa jedhime. Calluma niitti beekti. Ilaa wanti boosisu yoo baay'ate calluma jedhi. Am happiness jedhi. Annama gammaduudha jedhi. Dhugaa Waaqayyooti. Isinitti beeraa. Yeroo tokko dubbadheera steejii kana irratti. Namni Waaqayyoon ilaalaa deemu isuma qanxooxame na qirqidan jedhaan jedhe. Maalin jedhe? Maa ittan? Isuma qanxooxame? Maa inni garaagartummaan qanxooxaa fi qirqiddaa? Qanxooxaan akkam? Qirqiddaanoo?
Ya namni abdii waaqayyo biraa qabu isuma isa gubu keessa jedhee bula. Harka kee ol qabi. Wanti ilkaan si baasisu yoo dhibeyyuu inni garaa kee keessaa garagalee si haa gammachiisu. Mee abdii qaba jedhaa meeyyaati. Kiristiyaanni abdiidhaan jiraata. Phaawulos dubbannaa isaa keessatti abdii qabdanitti gammadaa kan inni jedhuuf kanaaf. Harri kiristiyaanota baay'een isaa it is not favorable condition. Haalonni mijaa'oon waan hin uumamneef kiristiyaanotaaf yeroo baay'ee. Kanaaf dhakkoo inni Daawiti nuuni keeshaa karaarraa nu goote isa awwaarritti bu'ee namni miillatti xaragaa deemu nu goote deem gidduutti. Akkas taane jedhe namni maqaa waaqayyoo waamu utuu abdii qabu wal tokko tokko hin jiita. Utuu sagantaa jireenyaa bor qabu wal tokko tokko ciisee sireetti ol deebi'a. Utuu akeeka dheeraa lafa fagoo qabu waan hojjetu wallaalee girgiddaatti galagalee bo'aa oola. Gaafa sagantaa kee kan faallessu manattachi ol sitti galee haxirasi cufachiisu gammadi. Barii lafa ganama isaatii wanti lafti ittiin si baritu indaaqqoon utuun iyyin dura garaan si bare. Waan gaariidhaan lafti akkasii baritu situ ofirratti dammaqaan jedhe. Yoo wanti barbaade si jalaa cabee inni bara baraan si jira. Yoo wanta ati eegdu ta'uu dide inni mirga kee dhaabateera. Wanta ati karoorsitu waltii qixxaachuudha yoo baate inni si jalaa hin digne. Bara baraan fuula sitti hin galagalchanne sirraachi hin deebine dugda sitti deebisee hin agarsiifne inni fuula kee jiraan jedhe. Mee Yesus abdii gooteedha ayyaan. Hee dhugaa. Afannaa duriin jaaladha. Yesus endawaa abdii godhadhoo irra faamini. Salphina keessatti akkasinni raawwatee inni. Amantiin taa'ii bara kee hundumaa fannoo isaa jalaa. Yemmus gooftichi olii waaqarraa gara kee ilaalaa. Utuma wanti si boosisu jiru kolfi sitti baay'atu. Wantumti bifa si balleessitu sitti baay'atu. Ariyatamnutu sitti baay'atu. An abdiin qaba garaa jedhu si keessa kaa'eera. Akka nama boollarra dhaabatee jireenya taayiraafuu nyaachaa ture. Dhuguma jiraadhaa hin jedhin. Mee warri harka fayyaa qabdan. Iji fayyaan kan hin tabalaashamu. Ija fayyaa, luka fayyaa warri qabdan. Geetaa ibaarkaa jiru. Ammattuu akka qaldii wayii irree kan sitti buqqifne. Do VAT spare party qabdi ni VAT. Makiinaa qaalaan Itoophiyaa keessaa VAT dhaan irree. Spare party qabdi miti yoo qaamni ishee iddoo tokko tabalaashee. Waan fuudhanii qayyaran qabdi. Ammattuu cuubii makana ishee makana achituu sitti buqqisanii waan nattee qayyarattu qabdaa. Nagaan siifaa ta'u. Warri mi'a qaalaa Tarkii irraa gashan, Jarman irraa gashan, ardiilee Awurooppaa irraa fidanii gashan, jilba faasii fiduu ishee qadaaddoo ishee kanatti qadaaddattu sii fiduu, cheerkoo kanaa sii fiduun jedhu. Maali haasa'e? Kan siinotiraakiin fiduu, kan tasaabiin fiduu, kan kee dadhaban garuu gabaarraa dhaban. Mi'a gabaarra hin jirre baattee deemte. Mi'a harka kee ol kaasi. Ani mi'a dadhaayyaati. Eessuma irra hin baa waan jedhamu. Akka nama karoora hin qabne, akka nama bor lafa dhaquu hin qabne sammuu yaadu si keessaa kaaseera. An abdii qaba jedhaa. Baga gammaddan. Abdiin keessan akkasin gammachiisetti. Bara baraan iddoo isaatii isa ka'u miti. Rakkinni sin jalaan fudhatu. Ariyatamni sin jalaan fudhatu. Humni moo'icha Kiristoos yeroo hundumaa keessa baasee sin jiraachisa. Kanaaf namni abdii qabu gammaduutti irra jiraataa dee Phaawulos. Rakkina immoo obsuu qabaa jedhe. Waaqayyoon kadhachuutti immoo cimuu qabaa. Balbala firaan hin banamne, balbala hiriyaan hin banamne, balbala beektonni hin bananne, banee sii kenneera galgala kana. Olu taari naa banameera jedhi naa baname. Nuyi abdii qabna ji kiristiyaanonni. Arrabi keenya waan himatu dhabee weerja'u. Eessan naqa jennee wanta nuti baabboofnuuf yoo jiraate yoo hariiroo waaqayyoo wajjin qabnu addaan kunne qofa. Kan nuyi qalbiidhaan joonjoofnu. Calluma dhaati waan isin gorfadhaa. Yeroo haalli isin dhiphisu isinitti dhufu, yeroo rakkinni ulfaataan tokko isin quunna wanti isin mo'anne isin quunnamu, cal jedhamee waaqayyoon kadhadhaa isin. Jilba keessa waaqotti kenna waa isinirraa caamee argitu. Dhugaa waaqayyootti. Mo'attanii argitu. Isa ofii mo'achuu qofaa miti. Bilbilayyuu namaa bilbiltaniitu. Aizoo
እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው ወጣ ጋፋ waaqayyo jinaas of teekaatu kan kee dagattee kaatee ollaayyuu jajjabeessuu jalqabde inni guddaan haasaa waaqayyo wajjin miiqotti harka kee ol kaasi maaloo nama ofirraa hafe waldaa jajjabeessu biyya jajjabeessu fira jajjabeessu si haa godhu waaqayyo